sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa eegalee walitti bu'iinsa biyya keessatti fufan mariin akka furaman pirezidaantiin Itoophiyaa gaafatan. ተነጋግረን ባንግባባ እንኳን ጦርነት አማራጭ ሆኖ መቅረብ የለበትም። osoo mallee dubbannee walii galuu dhabne waraanni filmaata ta'uu hin qabu. Qormaata kutaa 12ffaan ammas barattoonni darban baay'ee xiqqoo maaliif? በዚህ ሁለት ዓመታት የተቀየረ ነገር ካለ ፈተናው ወጎተ ለማን ደርበን ዋንት ጅጅረም የወጅራት አካታ ቆርማን እንድትከነሙዳ walitti bu'iinsa Israa'elii fi Hamaas gidduu eegalee lubbuu lammiilee 1,000 fi 200 wal galaafate ammas fufeera. Ispoortii fi kaan dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. walitti bu'iinsawwan bakkeewwan Itoophiyaa garaa garaatti mul'atan mariin furuu akka barbaachisu pirezidaantiin Itoophiyaa Saalaworq Zawudee himan. Pirezidaant Saalaworq kan kana jedhan manneen maree Itoophiyaa har'a hojii eegalan irratti dubbii taasisaniini. Walgahii ministeera muummee Abiy Ahmed argaman irratti kallattii mootummaa waggaa kanaa kan himan pirezidaantiin Itoophiyaa waggaa darbe guddinni dinagdee 7.5 galmaa'uu himani. Ta'us yaaddoon nageenyaa jireenyi mi'aawuu fi seera maleessummaan hawaasa rakkoo keessa buusuu ibsani. Akka waliigalaatti Itoophiyaan addunyaa biratti wantoota fakkeenya ishee taasisan jiraatanis waan itti walii gallu garuu ijaaruu dadhabne jechuun ibsan. በህብረት ቆመን ተባብረን ሀገራችንን ለመውረርና ህዝባችንን ለማንበርከክ የተንቀሳቀሱ ጠላቶች waliin ta'uun diina biyya keenya weeraruuf dhufe qoranneerra. Mallattoo farra kolonii ta'uun uummattoota gurraachaafis fakkeenya taaneerra. Haa ta'u malee himamsa hunda keenya walii galchiisu uumuu hin dandeenye. Sirna mootummaa baay'ee keenya biratti fudhatamummaa qabu ijaaruus hanqanneerra. Walqoonnee waraana walwaliinii keessa seenuun akka biyyaatti gatii guddaa kaffalle ammas kaffalaa jirra. አሁንም እየከፈልን እንገኛለን። Pirezidaant Saalaworq dhimmoota akka uummataatti itti waliin gallee uummanni akka murteessu haala mijeessuun akka barbaachisudha amani. Yeroo ammaa naannoo Amaaraa akkasumas naannoo Oromiyaatti humnoonni federaalaa hidhattoota waliin lolatti jiru. Gama kaaniin jalqaba waggaa darbe waliigalteen nagaa TPLF waliin taasifame nagaa buusuuf fakkeenya ta'uu eeruun ammallee waraanni filmaata ta'uu akka hin qabne dhaaman. ተነጋግረን ባንግባባ እንኳን ጦርነት አማራጭ ሆኖ መቅረብ የለበትም። osoo mallee dubbannee walii galuu dhabne waraanni filmaata ta'uu hin qabu. Dirree waraanaatti kan mo'atu tokkodha. Mariin garuu hundatu injifata. Walitti bu'iinsa bakkeewwan adda addaatti mudatan dhaabsisuuf karaa nagaan caalaa filmaatni biraa akka hin jirre hubachuu qabna. Mariin falmii fi waliigalteen eenyummaa dhaloota lammiilee Itoophiyaa ammaa ta'uu qaba. Fedhii ofii humnaan raawwachiisuuf maal akka fakkaatu barootaaf agarreerra. Injifannoo yeroof turu malee waara kan ta'e yeroo fidu hin taajjabne. Xiinsammuun loltummaa diina nutti dhufee qolachuun birmadummaa keenya kabachiisuuf baay'ee nu gargaareera. Sirna mootummaa qaroome ijaaruuf garuu nu hin gargaarre. Meeshaaleen sirna mootummaa qaroome ijaaruuf nu gargaaran dubbachuu, mari'achuu, falmii fi kennanii fudhachuudha. Sirna mootummaa qaroome ijaaruuf kan nu gargaaran keessaa tokko marii biyyaalessaa waan ta'eef hundi keenya waa'ee biyya keenyaa haa mari'annu. Yeroos dhaloota meeshaan osoo hin taane olaantummaa yaadaan amanu ijaaruu keenya addunyaan ragaa ba'a. Waggoota dheeraaf dippiloomaatii ta'uun kan tajaajilan adde Saalaworq kaleessi boriif danqaa uumuu hin qabu waan kaleessaa osoo hin taane waan borii irratti dalaguu qabna jechuun dubbatan. Dubbi isaanii har'aan irra deddeebiin dhimma rakkoo nageenyaa karaa nagaan furuu irratti xiyyeeffatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2016 karoorri mootummaa ijoo maal akka ta'us ibsaniiru. በፈታኝና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ጭምር እያለን ባለፈው haala rakkisaa keessas osoo jirru waggaa darbee guddinni diinagdee waliigalaa parsantaa 7.5 galmaa'eera. Waggaa kanas 7.9 akka galmaa'u nu hojjenna. Bu'aawwan jajjabeessan akkanaa jiraatanis ammallee yaaddoon nageenyaa, qaala'insi jireenyaa, seera maleessummaa, saamichaa fi hojimaata badii uummata rakkoo keessa buusaniiru. Injifannoo dippiloomaasii waggaa kana milkaa'an keessaa Itoophiyaan gartuu BRICS seenuun injifannoo biyyaalessaa jedhamee fudhatamuu kan danda'udha. Waggaan kuni karoora diinagdee waggaa 10 keessaa kan marsaa lammataa kan itti eegalludha. Waggoota 3 itti aanu guddina diinagdee waliigalaa keenya itti fufsisuun kaayyoo keenya ijoodha. Misoomaa fi badii wal faana qabatanii deemuun garuu guddina waaraa biyyaaf danqaa uuma. Waggaa kanatti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya mirkaneessuun hojii ijoo mootummaadha.
qaama kamiyyuu waliin mari'achuuf mootummaan yeroo hunda qophiidha. Kanaan ala garuu humnaan fedhii siyaasaa ofii raawwachiisuuf kanneen sosso'an mootummaan hin obsu. Rakkoo keessoo keenya karaa nagaan qofa mariin haa furu. ችግሮቻችንን በሰላማዊ መንገድ በውይይት ብቻ እንፍታ። Haleellaa looboo Hamaas irratti eegalee reefuu jalqabee jette Israa'el. Haleellaa hidhattooti Gaazaa bulchan guyyaa Sanbataa Israa'el irratti raawwataniin walitti bu'iinsi eegalee hammaatetti dhufeera. Walitti bu'iinsa kanaan gama lamaanii lammiileen 1,200 ol lubbuu dhabaniiru. Haleellaa Hamaasiin lammiileen Israa'el du'an 700 yoo ta'an, haleellaa Israa'el raawwateen immoo 500 ol ajjeefamuu qondaaltonni ibsaniiru. Lakkoofsi kun dabaluu malaa jedhameera. Walitti bu'iinsi qaamota lamaa kun kan bubbule ta'us badii manaa garuu dhaloota tokko keessa yoo mudatu yeroo jalqabaati jedhaniiru xiinxaltoonni. Hirphaa Gammachuu dabalee nutti hima. Waggoota dheeraadhaaf Israa'el daangaa biyya ishee fi kutaa Filisxeem Gaazaa gidduu jiru cimsitee cuftee turte. Sanbata garuu daangaan cabuu hin dandeenye jedhamee yaadamu haleellaa tasagartuun Hamaas baneen qaawwaa akka qabu barameera. Sanbata barii haleellaa rokkeettii Gaazaa irraa dhukaafame Israa'el akka durii meeshaa ittisa rokkeettiin ofirraa ittisuu hin dandeenye. Sababiin isaas Hamaas si'a takkatti rokkeetota 1000 lakkaa'aman dhukaasuu hordofee humna meeshaa ittisaa Israa'elii ol ta'eera. Haleellaan kun kan yeroo biraarraa adda kan taasisu haleellaa hedduu qindoomina lafoo fi rokkeettiin taasifame ta'uu isaati. Hidhattoonni Hamaas bakki feestivaalli muuziqaa Israa'elootaatti gaggeeffamaa ture Sukot seenuudhaan namoota hedduu ajjeesuun kanneen biroo immoo butanii deemaniiru. Bakka feestivaala kanaatti reeffi namoota 260 ta'anii argamuu dhaabbanni lubbuu baraaru Zakaa jedhamu ibseera. Akka gabaasaalee biyyattiitti erga haleellaan Hamaas eegaliyaas yoo xiqqaate lammiileen Israa'el 700 ta'an ajjeefamaniiru. Hanga ammaatti Israa'el keessatti namoonni meeqa akka gartuu Hamaasiin butaman ifa ta'uu baatus waraanni Israa'el garuu namoonni hedduun butamaniiru jechuun ibseera. Yooni Asher yeroo hidhattoonni Hamaas haleellaa kana gaggeessanitti haati warraansaa Dooroon ijoollee isaa lamaan umurii ganna 5 fi 3 ta'an Raazii fi Aviif jedhaman maatii waliin naannaa daangaa Gaazaa akka turan ni himama. Boodarra viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifameen yommuu haati warraa fi ijoolleen isaa hidhattoota Hamaasiin butamanii konkolaataa irratti fe'aman argeera. Yooniin bakka isaanii anaan fudhadhaa jechuudhaan ergaa isaa dabarsa. I want to ask of Hamas, don't hurt them. Don't hurt. Hamaasiin kana gaafachuun barbaada. Adaraa hin miidhinaani. Ijoollee xixiqqoo hin miidhinaaf dubartoota hin miidhinaa. Yoo ana barbaaddu ta'e bakka isaanii ani nan dhufa. Hamilee jabaan turuuf yaalaan jira garuu baay'ee cimaadha. Maatiin kee guutuun ijoolleen kee lamaanii fi haati warraa kee booji'amanii akka jiran beekuun salphaa miti. Haleellaa tasaa kanaan kan rifate mootummaan Israa'el hidhattoota kana loluudhaaf humna waraanaa hedduus bobbaaseera. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin haleellaa raawwatame kanaaf Israa'el tarkaanfii cimaa ni fudhatti jechuudhaan akeekkachiisanii turan. Magaalaa hamtuu kana keessatti bakka Hamaas jiru, bakka Hamaas dhokate, bakka Hamaas keessa taa'ee hojjechaa jiru hunda ni barbadeessina. Uummata Gaazaa isinittiin hima, amma achi bahaa. Sababiin isaas amma humna keenya guutuu fayyadamuun bakka hundatti tarkaanfii fudhachuuf jirra. כדי להשמיד את יכולות חמאס. Israa'el haleellaa rokkeettii itti fufinsaan sanbataa eegaltee Gaazaa irratti gaggeessiteen lammiileen Filisxeem 511 ajjeefamanii 2570 kanneen ta'an ammoo madaa'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa ibseera. Haleellaa rokkeettii Israa'el gaggeessiteen Gaazaa keessatti namoonni 123,500 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibseera. Ministeerri ittisaa Israa'el daangaa Gaazaa guutummaatti cufuun tajaajilli nyaataa, bishaanii fi anniisaa elektirikii akka hin seenne ajajaniiru. Sabreen Abu Daaqaa haleellaa Israa'el Gaazaa irratti gaggeessiteen ijoollee ishii 3 lubbuun isaanii darbuu miidiyaa Rooyitersitti himteetti. Mana keessa utuu jirru sagalee dhageenye. Tasa waan hundi mataa keenya irratti jige. Yeroo jijjiga gamoo jalaa na baasanii maqaa ijoollee koon waame. Garuu kan naaf deebisee hin jiru. Waan ijoollee koo mudateeru kanan dhagee utuun hospitaala keessa jirudha.
Biyyoonni hedduun lammiilee isaanii Israa'el keessaa baasuu eegalaniiru. Aleellaa Hamaasiin lammiileen biyyoota adda addaa ajjeefamuun himamaa jira. Taayilaand lammiileen ishii 12 Israa'el keessatti ajjeefamuu yoo ibsitu, Biriteen ammoo lammiileen ishii 10 ta'an ajjeefamaniiru yookiin immoo achi buuteen isaanii dhabameeraa jechuun ibsite. Aleellaa Hamaasiin lammiileen Ameerikaa 9 Israa'el keessatti ajjeefamuu mootummaan Ameerikaas ibseera. Lolli Israa'elii fi Filisxeem gidduutti amma uumame biyyoonni deeggarsaa fi mormii isaanii biyyoota lamaan irratti dhiyeessuun wal qoodanii jiru. Ameerikaan guutummaan guututti akka Israa'elin deeggartu ibsuun humna waraanaa galaanaa ishees gara daangaa Gaazaatti erguu eegalteetti. Mootummaan Iraan hidhattoota Hamaas waliin hidhata akka hin qabne ibsus, lammiilee Filisxeem garuu guutumaan guutuutti akka deeggaru ibseera. Kutaalee addunyaa garaa garaa keessatti namoonni hedduun kaan Filisxeem deeggaruun kaan ammoo Israa'el deeggaruudhaan hiriira ba'aa jiru. Amma mooduun gaggabaaboon sinitti qondaaltonni poolisii Keeniyaa 2 utuu lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyootii biroo 13 konkolaataa poolisii fayyadamuun gama seeraan alaan daddabarsuuf yaalaa turan to'ataman. Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasanitti poolisonni kun lammiilee Itoophiyaa 8 kan Eertiraa 4 fi lammii Sudaan 1 fe'anii turan. Kirkirri lafa Afgaanistaanitti namoota 1,000 ol galaafate. Badiin kun guyyaa sanbataa lixa Afgaanistaanitti raawwate. Namoonni 500 ta'an achi buuteen isaanii dhabamee barbaadamaa jiraachuu UN ibseera. Rooba cimaa booda sigiga lafaa Kaameruun magaalaa Yaawundee keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 30 du'an. Hojjettoonni gargaarsa tattamaa yaada kennaniin sababa rooba yandoon lubbuu baraaruun illee rakkoo ta'eera. Oduu biraattan ja'a qormaata kutaa 12ffaa barattoota akka guutuu biyyaatti qoraman keessaa kan qabxii walakkaa ol fidan 3.3 qofa ta'uu ministeera barnoota Itoophiyaa ibse. Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa kennaniin akka ibsanitti kanneen qormaata qoraman barattoota 800 fi 45,000dha. Kanneen keessaa qabxiin darban jechuunis 50 ol kan fidan barattoota 27,000 qofaadha. Waggaa darbee yeroo jalqabaaf saamicha ittisuuf barattoonni yuunivarsiitii keessatti akka qoraman yeroo taasifames qabxii wal fakkaataa galmaa'eera. Ministeerri barnootaa kun sadarkaa gadiirraa jalqabee wanti dalagamuu qabu danuu ta'uu dubbataniiru. Piroofeesar Amaaraa Asgadoom waggoota 40 sirna barnootaa barsiisaniiru. Barataan ammanaa maaliif kufee jennee gaafanne? በዚህ 2 ዓመታት የተቀየረ ነገር ካለ ፈተናው waggoota lamaan darban wanti jijjiirame yoo jiraate akkaataa qormaan itti kennamudha. Tokko tokkoon barataa kan ofiisaa akka dalagu taasifame. Wanti biraan jijjiirame hin jiru. Kanaan dura garuu barattoonni qormaata irratti wal gargaaraa turan. Akkaataan qormaanni kennamus amansiisaadha. Dhuguma qormaatadha jechuun ni rakkisa. Amma qormaanni jijjiiramne. Akkaataa qormaata kennamutu jijjiirame. Barnoonni yeroo dheeraadhaaf qulqullina irratti kan xiyyeeffatan turre. Sababii kanaaf barattoonni barumsa irraa beekumsa argataa turanii jechuun nama dhiba. Barataan amma jiru kan waggaa 10 yookiin immoo 20 dura turerraa adda yaada jedhu hin qabu. Barattoonni baay'een qormaata akka darban waan sammuu isaanii gabbisu kennuun ni gorfama ture. Haa ta'u malee imaammanni barnootaa baay'ina malee qulqullina irratti kan xiyyeeffatan turre. Rakkoon imaammata miti. Hanqina qulqullina barsiisotaa yookiin immoo hanqina kitaabaas miti. Rakkinni ijoon sirna barnootaati. Barataan barumsa kennamu hin fudhanne yookiin immoo hin barbaanne. Barumsi kennamu akka barataan jaalatu kan godhu miti. Barataan erga barumsa fixee booda kanneen qaxaran waraqaa isaa ilaalu malee ga'umsa isaan ilaalani. Kanneen ga'umsa ilaalanii qaxaran baay'ee xiqqoodha. Barataan fedhii barnootaa osoo qabaate deeggarsi barsiisaallee hammana isa barbaachisuu dhiisuu mala. Digirii walitti qabuu malee nama beekumsa qabuuf hammana bakka kan kennamu natti hin fakkaatu. Tarii beekumsi mana barumsaa osoo hin taane bakka biraatii argamaa jedhanii amananii ta'a. Qorannoon kana dura taasifame barattoonni kutaa gadi aanu hammi dubbisuu isaanii xiqqaa ta'uu agarsiiseera. Qulqullinni barnootaa, ga'umsi barsiisotaa fi adeemsa baruu fi barsiisuu irrattis kanneen gaaffii dhiyeessan jiru. Waggoota 40f sirna barnootaa kan barsiisan Piroofeesar Amaaraa Asgadoomiin qulqullina barnootaa mirkaneessuun eessatti eegaluu qaba jennee gaafanne.
በአብዛኛው ጊዜ መንግስት የሚጠራው ሂደቶችና ግብአቶችን ለማሻሻል yeroo baay'ee mootummaan adeemsaa fi galtee barnootaa fooyyessuu irratti xiyyeeffata. Garuu sirnichi hin dalagu. Barsiisaa leenjistus kitaaba dhiyeessitus adeemsa baruu fi barsiisuu fooyyessitus garuu hin dalagne. Mootummaan Itoophiyaas biyyoonni deeggarsa taasisanis kana irratti baasii guddaa baasan. Sababiin isaas sirni barnootaa jalqabumaa eegalee qulqullina barnootaaf kan dhaabbate ta'uu qaba. Manneen barnootaa barataan tokkollee kan duraan kufne jiru. Kunneen kan eenyuti? Manneen barnootaa barataan baay'een kufe. Tarii kan hawaasni hiyyeessaa keessatti baratu ta'uu danda'a. Waggaa darbee yeroo jalqabaaf barattoonni digirii xumuran marti qormaata exit exam jedhamuu fi erga digirii xumuran booda akka fudhatan taasifameera. Haa ta'u malee garri caalu milkaa'uu dhabuun isaanii ni yaadatama. Amma yeroon kan ispoortiitti jalqaba atileetiksii irraa yoo jalqabuun atileetiin Keeniyaa Kelvin Kiptum guyyaa kaleessaa Chicaagootti maaraatooniin riikardii addunyaa cabsee ammallee jajamuutti jira. Gamkaaniin atileetiin Neezerlaandii fiigduu Siifan Hasan yeroo saffisaa addunyaa lammaffaa ta'e galmeessuun injifatteetti. Kubbaan miilaatti yoo dabarru Arsenaal guyyaa kaleessaa xumura irratti galcheen Siitii injifachuun ofitti amanamummaa dabalateera. Liigichi eegalee yeroon ijoollee ta'us falmii shaampiyoonaa irratti kun maal akeeka? Galaana Balaa xiinxala Alan Shearer akkanaan nuuf dhiyeessa. Dhuma irratti tapha Piriimiyer Liigiin Maanchestar Siitii mo'achuun Arsenaalii fi leenjisaa isaa Miikel Arteettaaf waan guddaadha. Fiigicha shaampiyoonummaafis barbaachisaadha jedha. Jifataan riikardii liigii Ingiliiz goolii hedduu harkaa qabuu fi xiinxalaan kubbaa miilaa ammaa Alan Shearer akka inni jedhutti barri dorgommii kun wayita xumuramuutti dhiyaatus Maanchestar Siitiif Arsenaaltu morkata. Garuu ammoo ammatti haga sadarkaa arfaffaa warra jiran gidduu garaagarummaan qabxii jiru sadi qofa ta'uun hunduu abdii akka qabaatan taasisaa jedha. Wanti nama raaju garuu liigichi boqonnaa idil addunyaatti wayita deemu Tootenaam liigicha dursaa jiraachuu isaati jedha. Leenjisaa haaraa Postecoglou jalatti qabxii ba'eessa galmeessaa jira. Spurs fiixee gabatee liigichaarra hanga yoomii akka turu hin beeku ka jedhu Shearer garuu ammoo dorgommiiwwan Awurooppaa biroo keessa kan hin jirre ta'uun dhiibbaan akka irra hin jiraannee fi akkanumatti akkatti fufanni gargaaraa jedha. Akka gareewwan kaanii isaaniin morkatanii taphattoota isaaniin dhiphisan haalli akkasii kun bara darbe Newcastle Champions League'itti akka deebi'u hangam akka gargaaree argineerra ammas Spurs kanarraa ni buufataa jedham. Liverpool hanga ammaatti Liverpool akka gaarii jira garuu ammoo morkattoota waancaa ta'u jedhee hin amanu Shearer. Gareen Jurgen Klopp sababa jifattoota gaggaarii qabuuf goolii galchuuf hinuma kaata kan hin gaaffii irraa qabu ittisa irratti jedha. Yeroo jifachuuf kan taphna agarsiisan nama hawwata. Ammas tapha Brightonin walqixa ba'an irratti wanti argine salphaatti gooliin kan itti galu ta'uudha. Ittisa irratti wanti isaan hanqatu wayii ni jira. Ibrahima Konaateen miidhamarraa deebi'uutti akka jiru nan beeka. Kuni gaariidha. Garuu gareen kaan taphattoota kana gidduu salphaatti darbu hedduu jaboo miti jedhama. United akka ani gaarii ta'u jedhee tilmaame sana hin jiran. Ollaan City United sanbata dirree isaa irratti Brentfordin duubaa ka'ee injifatus ga'umsa wal fakkaatu agarsiisuu hin dandeenye. Shearer Erik ten Hag ammas miira jabeeffachuuf yeroo qaba jedhee amana. Garuu ammoo kilabicha keessa rakkoon hidda gadi fageeffatee jira. Sana fonqolchanii baasuun yeroo gaafataa jedhama. Itti dabaluunis barri dorgommii kun eegaluu dura United hanga sadarkaa afuriitti ni xumura tilmaama jedhu kenneen ture. Amma garuu akkan isaan yaada hin jiran ga'umsa isaanii hanga ammaa keessaa dhugumatti hanga afurii xumuruu akka danda'an waan agarsiisuun agarree jedhama. Taphootni shanan dhufan eenyutti cimu? Tokkoffaarra kan jiru Tottenham, Fulham, Crystal Palace, Chelsea, Wolves fi Aston Villa morkata. Hunda caala taphni Chelsea fi Aston Villa kan itti cimu ta'us dirree isaatti kan morkatu ta'uun abdii horaaf. Lammaffaarra kan jiru Arsenal wayita deebi'u Chelsea, Sheffield United, Newcastle United, Burnley fi Brentfordin morkata. Arsenal, Chelsea fi Newcastle dirree isaaniitti dhaqee kan falmatu ta'uun taphootni lamaan akka itti ciman taasisuu mala. Manchester City ammoo Brighton, Manchester United, Bournemouth, Chelsea fi Liverpool morkata. Sitiin Bournemouth'n salphaatti mo'achuu akka danda'u tilmaamamus warreen hafan arfan irraa qabxii argachuun salphaatti hin ta'u. Liverpool gamasaan tapha shanan dhufan taphatu keessaa kan City waliin morkatuun alatti Everton, Nottingham Forest, Luton Town fi Brentfordin morkata. Warreen kanarraa qabxii argachuun hedduu itti ulfaachuu dhiisuu mala.
Sagantaa BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa caqasaa jirtu dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataaf gara websaayitii keenya BBC News Afaan Oromoo yookiin immoo gara fuula Facebook keenya BBC News Afaan Oromoo mil'achuu dandeessu. Achirratti odeeffannoo bal'aa argattu kan isiniif dhiyeessee ammayyuu taanaadha kan qopheessite Firaafirii Dhugaasaa booroolatti deebina halkan gaarii.